Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya guyyaa har'aatiif qabannes ni dhiyeessinaa hanga xumuraattiin waliin turaa isiniin jenna. Dhaabbileewwan damee Enerjii 513 beekamtiin mirkaneessa gahumsaa kenname. Dhaabbilee damee Enerjii 513 beekamtii mirkaneessa gahumsaa kennamu abbaan taayitaa boba'aa fi Enerjii beeksise. Yeroo ammaa elektiroomagneetii fi dhaabbilee hojii elektirikaa akkasumas dhaabbilee tajaajila gorsa Enerjii elektirikaa fi beekamtiin mirkaneessa gahumsaa kennamaa jiraachuu abbaa taayitichaatti itti gaafatamaan damee mirkaneessa gahumsaa Qalamuu Taammaneen himaniiru. Bara 2016 dhaabbilee 326 fi bara baajataa 2017 ammoo dhaabbilee 187 mirkaneessa gahumsaa kennameera jedhan. Damee Enerjiin gahee hojii wal dhahaa ta'uu himuun dhaabbilee damee isaanii ala hojjechaa jiran of eeggannoo kennuu hanga seeraan gaafachuutti hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Dhaabbileen barnoota dhuunfaa galmaa'an ulaagaa guutuu hin dandeenye jedhame. Dhaabbilee barnoota ol'aanoo dhuunfaa akkaataa ulaagaa madaallii haaraatiin galmaa'en 273 keessa kan ulaagicha guute tokkollee akka hin jirre abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii Itoophiyaa beeksise. Abbaan taayitaa ulaagaa haaraa baasee irratti hundaa'uun dhaabbileen barnootaa dhuunfaa 273 galmaa'uu fi 84 ammoo dhihaachuu diduu isaaniitiin eeyyamni isaanii haqamuu ibsuun isaa waan yaadatamudha. Dhaabbileen barnootaa dhuunfaa kunneenis damichi dursame waan irratti hin hojjetaminiif ulaagaa haaraa kaa'ame guutuun ulfaataa waan ta'eef deeggarsi mootummaa akka isaan barbaachisu himanii turan. Abbaan taayitichaatti daayirektarri itti aanaa kenniinsa hayyamaa fi to'annoo qulqullinaa Wubisheet Taaddala akka dubbatanitti dhaabbileen barnootaa kunneen ulaagaa waan hin guunneef daangaa yeroof guyyoota 45 kennamuuf hin dubbataniiru. Barattoota gara dhaabbilee barnootaa daangaa yeroo dabalataaf kenname keessatti ulaagaa guutanitti dabarsuun akka baratan gochuu dabalatee filannoowwan adda addaa kan fudhatan ta'uu abbaan taayitichaa himaniiru. Yaa'ii idilee 8ffaan caffee Oromiyaa amajjii 30 bara 2017 eegalee taa'ama. Yaa'ii idilee 8ffaa waggaa 4ffaa bara hojii caffee 6ffaa amajjii 30 bara 2017 eegalee kan taa'amu ta'uu caffeen Oromiyaa beeksise. Yaa'iin galma caffeetti taa'amu kun raawwii hojii kan qoratuu fi kallattiiwwan hojii naannichaa kan itti kennaman ta'uu ibsamuun ragaan caffee Oromiyaa irraa argame ni agarsiisa. Indaastiriiwwan faalama naannawaaf sababa ta'an 1,800 irratti tarkaanfii fudhatamuu himame. Indaastiriiwwan oomishaa fi tajaajila kennan faalama naannawaaf sababa ta'an 1,800 ol irratti tarkaanfii fudhachuu abbaan taayitaa eegumsa naannawaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksise. Abbaan taayitichaa raawwii hojii baatiiwwan 6 bara 2017 qorateera. Hojii raawwachiisaa ol'aanaa abbaa taayitichaa obbo Didaa Dirribaa akka ibsanitti tarsiimoo fi karoorri waggaa 5 fi 10 eegumsi naannawaa fi misooma qabeenya uumamaa irratti xiyyeeffatan hojiirra oolaa jiraachuu himan. Qabeenya uumamaa magaalattii seeraan hojiirra oolchuuf baatiiwwan 6 darbanitti dhaabbilee misoomaaf 12 heeyyama kennuu fi heeyyama dhaabbilee 6 ammoo haaromsuu dubbataniiru. Kanaanis dhagaa fi bu'uuraalee dhagaa meetira kiiwubii miiliyoona 2 fi 1,300 ijaarsa bu'uuraalee misoomaa magaalaatiif dhiyeessuun galii birrii miiliyoona 19 fi 1,700 fi 1,062 argamuunis dubbateera. Indaastiriiwwan madda faalama naannawaa ta'an 8,772 irratti hordoffii fi to'annoon gaggeeffamuu isaanii ibsa isaanii keessatti dubbataniiru. Dhaabbileen kunneenis warshaalee gogaa, sibiilaa fi pilaastikii akkasumas hospitaalota, manneen barnootaa fi hoteelota ta'uu kaasaniiru. Itoophiyaan Afrikaatti biyyoota lakkoofsi turistootaa itti dabale keessaa adda duree taate. Itoophiyaan waggoottan 6 darban ardiilee Afrikaa biyyoota lakkoofsi turistootaa sadarkaa ol'aanaan itti dabale keessaa adda duree ta'uun ibsame. Damee turizimii mootummaa gamtoomanii akka beeksisetti sababa vaayirasii koronaan damee turizimii Itoophiyaa laafee turuu yaadachiisuun waggoottan 5 darban biyyattiin lakkoofsa turistootaa addunyaa 40% guddina agarsiiseera jedhan. Haaluma kanaan Afrikaa irra lakkoofsi turistootaa sadarkaa ol'aanaa biyyoota itti dabale keessaa tokko ta'uun dursaa jirti. Morookoo fi Ijipti ammoo Itoophiyaatti aanuun sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa irra jiraachuu gabaasni bara 2024 dhaabbatichi baase ni agarsiisa. Sadarkaa addunyaatti ammoo Kwaatar, Elsaalvaadoor, Albaaniyaa, Saawud Arabiyaa fi Kuraakaawaatti aanuudhaan Itoophiyaan sadarkaa 6ffaa irratti akka argamtus dubbatameera. Waldaan qaxxaamura diimaa mana barumsaa namoomaa Itoophiyaa keessatti kan duraa ta'e eegalchiisuu fi dhaabbatichi sirna eegalchiisaa mana barumsichaa guyyaa har'aa gaggeesseera.
Manni barumsichaa magaalaa Finfinnee naannoo Saaris jedhamutti ijaaramuun ifoomee gosoonni barnootaa 9 qophaa'uu fi simisteera 2 waggaa tokko keessatti dippiloomaan akka xumuramus eereera. Manni barumsichaas dhaloota haqaa fi hawaasa nagahaatti amanuu qaruu yaadamee kan ijaarame ta'uu himame. Pirezidaantiin Qaxxaamura Diimaa dhaabbatichaa obbo Abarraa Tolaa haasaa taasisaniin waraana naannoo Tigraay keessatti waggaa 2 dura mudateen manneen barnootaa miidhamuu dubbateera. Manneen barnootaa amma ijaaraman kunneen manneen barnootaa sababa waraanaatiin diigamaniif yaadannoo akka ta'anis pirezidaantichi eereera. Taateen kun namummaa fi kabaja namoomaa dhuunfaa dhaloota dhufu barsiisuuf tattaaffii taasifamu keessaa isa tokkodha. Itti aantuun afyaa'ii mana maree aadde Loomii Badhoo maaricha irratti argamuudhaan fedhii manneen barnootaa kanneen ijaaruu kan dhufe badii waraanichi qaqqabsiise hordofee ta'uu himteerti. Ergamni mana barumsichaa nagahaa fi wal danda'uu barsiisuu ta'uu eeruun gochaan kun boruu fooyya'aa qabaannu nu gargaara jechuunis dubbatan. Koree waldaa Qaxxaamura Diimaatti bakka bu'aan Itoophiyaa kan Beeruus Baayidar gama isaaniitiin mana barnootaa eegaluun cinatti deeggarsi dhaabbatichi taasisuu kan itti fufu ta'uu dubbatan. Gamtaa Afrikaa bakka bu'uun Federeeshinii Waldaa Qaxxaamura Baatii Diimaa fi Fannoo Diimaa Aashaa Muhammad manni barumsaa kun Itoophiyaaf qofa osoo hin taane saboota birootiif faayidaa akka qabu dubbataniiru. Barnoota namummaa irratti qabeenya dhangalaasuun kaayyoo keenya galmaan gahuu hin dandeenya jechuunis dubbataniiru. Finfinneetti ragaan barnootaa hojjettoota mootummaa 90,000 ol sakatta'amuuf ijaarame. Biiroon Pabliik Sarvisii misooma qabeenyaa magaalaa Finfinnee ragaa barnootaa hojjettoota waajjiraalee mootummaa 90,000 ol qulqulleessuuf qophaa'uu ifoomse. Biirichatti itti gaafatamaan damee hooggansa qabeenya namaa obbo Malaakuu Taamiruu akka ibsanitti ragaan barnootaa hojjettoota 90,000 olii qulqulleessuuf ragaa sobaa adda baasuuf karoorfachuu ibsaniiru. Hojii kanas yeroo gabaabaa keessatti akka eegalan kan himan yommuu ta'u, biirichatti daayirektarri hordoffii deeggarsa humna namaa fi oodiitii obbo Malaakuu Tamasgeen gama isaaniitiin gochaan kun kenniinsa tajaajila magaalattiitti kennamu keessatti gahee ol'aanaa akka qabus eereera. Manni murtii Aksuum daayirektaroota manneen barnootaa magaalattiitti ajaja mana murtii didan hidhamanii akka dhihaatan ajaje. Manni murtii aanaa Aksuum daayirektaroota manneen barnootaa magaalattii 4 barattoota musliimaa irratti dhoorkaa uffannaa hijaabaa dabarsuun himataman akkaataa ajaja mana murtiitti dhaddachaa hin dhiyaanne jechuun hidhamanii akka dhihaatan ajaja dabarseera. Manni murtichaa dhaddachaa amajjiida bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ooleen hijaaba manneen barnootaa dabarsan ogguramee akka turuu fi manneen barnootaa kanneen mana murtiitti dhihaatanii jecha akka kennanis ajajee ture. Haa ta'u malee barnoota magaalaa Aksuum himatamaa tokkoffaa alaa himatamtoota 2ffaa fi hanga 5ffaatti argaman kanneen manneen barnootaa 4 ajaja mana murtichaa kabajuu diduun guyyaa beellamaatti dhaddacha akka hin dhiyaanne manni murtichaa ibsa godheera. Kun ammoo gochaa walabummaa dhaabbattummaa fi hojmaata mana murtichaa cabsu waan ta'eef poolisiin magaalaa Aksuum daayirektaroota manneen barnootaa 4 hidhee gurraandhala 7 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana murtiitti akka dhiyeessu xalayaa baaseera. Barattoonni musliimaa 160 ta'an sababa uffannaa isaaniitiin barnootaa ala ta'anii ogguramuu hijaabaa kanaatiin sababa addaan kutaniif mirga barnootaa fi bilisummaa amantaa heera mootummaatiin kenname cabsan jedhamee kan beekameera. Barattoonni kutaa 12ffaa magaalattii keessatti argaman bulchiinsi manneen barnootaa hijaabaa akka ofirraa baasan isaan ajajuu hordofe qormaata biyyaalessaatiif guyyaa galmee oonlaayinii irsaa dhumaa amajjii 2 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jala darbuun himamee ture. Manni maree ol'aanaa dhimmoota Islaamummaa Tigraay ibsa tibbana laateen oggura kana irratti adeemsa seeraa eegaluu isaa ibsuun biiroon barnootaa Tigraay ibsa kennuu bira darbee tarkaanfii bu'aa qabeessa ta'e fudhachuu dhabuu isaa qeeqee ture. Haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Dillaatti barattoonni dubartoota musliimaa 44 ta'an sababa uffannaa amantii isaanii ta'e niqaaba uffataniin mooraa yuunivarsichaa keessa akka hin seenne dhoorkamuun gariin isaanii guyyootaaf masjida keessa akka bulaa jiran gabaafamuun ture. Oduu biyya alaatti yoo dabarru Tiraamp abbootii alangaa dhimma himannaa isaa qorataa turan hojiirra ari'an. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp abbootii alangaa yakka himannaa isaanii irratti qorannoo gaggeessaa turan hojiirra ari'uun gabaafame. Abbaan alangaa waliigalaa Ameerikaa yeroodhaaf muudaman Jaams Maakeenrii erga qorannoo gahaa gaggeessanii jarri kun dhimmoota pirezidaantichi irratti hojjechuu barbaadu hojiitti hiikuuf amanamoo miti jechuun akka mari'atan murteesseera. Abbootii seeraa kunneen yeroo Tiraamp himatame qorannoo irratti gaggeessuuf qooda ol'aanaa kan qaban ture. Bu'aa filannoo bara 2020 garagalchuuf yaaluu fi sanadoota icciitii haalatti qabaa ture irratti hirmaannaa yakkaa irratti banamee tureera. Murtoon guyyaa kaleessaa darbe hatattamaan hojii irra oolaa jedhameera.
Gorsa abukaatoo waliigalaa Ameerikaa kan ture James Smith garee qorattootaa kana Tiraamp irratti hundeessee ture. Garuu Tiraamp filannoo to'annoo qorannichi dhaabbateera jechuunis dubbateera. Pireezidaantiin aangoo irra jiru kun qorannoon akkanaa hin gaggeeffamu jechuunis mormeera. Tiraamp akkanuma aangoo qabadheen sekandii 2 keessatti si ari'a jechuunis kanaan duratti dhaadatee turuun ni yaadatama. James Smith garuu Tiraamp osoo sirna kakuu hin raawwatin hojii gadhiisuu BBC'n gabaasee turuun ni beekama. Iraan xiyyaarota waraanaa ammayyaa Raashiyaa irraa bitadhe jechuun ifa goote. Iraan xiyyaarota waraanaa ammayyaa Raashiyaa irraa bitachuu beeksifte. Ajajaan humnoota eegumsa warraaqsaa Iraan wiixata amajjii 27 akka beeksisetti biyyattiin xiyyaarota waraanaa Suukhii 35 Raashiyaa irraa bitatteerti jedhan. Maddi oduu Rooyiters akka gabaasetti Iraan xiyyaarota waraanaa kana kan bitte yeroo walitti dhufeenyi Mooskoo fi Teheraan daran cimeedha jedhaniiru. Iraan sababa US fi biyyoonni lixaa kaan qoqqobbii irra kaa'aniif waggoota dheeraaf xiyyaarota waraanaa ta'ee kan siivilii ammayyaa hin qabdu. Iraan xiyyaarota waraanaa Suukhii 35 Raashiyaa irraa bitachuunsee yeroo jalqabaatiif kan ibsiteedha. Kana booda diinni humna qilleensaa lafoo fi galaanaa ishee moggoru akka hin jirres kaafteerti. Biyyattiin xiyyaarota kana bituu haa beeksiftuu malee lakkoofsa hangamii akka ta'es hin ibsine. Kolombiyaan lammiilee ishee fudhachuu diduun Tiraamp wajjin atakaroo keessa seentee kan turte yeroo ammaa kana garuu tole jetteerti. Kolombiyaan lammiilee ishee seeraan ala US keessa jiraatu jedhee Tiraamp baasee hin fudhadhu jechuu hordofee Tiraamp waliin atakaroo qoqqobbii daldalaa keessa galtee turte. Xiyyaaronni US lammiilee Kolombiyaa fe'anii geessan akka hin qubanne gochuu hordofee Tiraamp Kolombiyaarra taarifa dhibbantaa 25 kaa'uuf dhaadateera. Kana hordofee pireezidaantiin Kolombiyaa Gustaavo Petro meeshaalee US irraa galan irratti taarifa dhibbantaa 25 akka kaa'an dhaadatan. Boodarra Kolombiyaan yaada ishee jijjiiruun lammiileen US keessaa baafaman akka fudhattu yaada Tiraamp irratti waliigalaniiru. Xiyyaaronni waraanaa fe'umsa lammiilee Kolombiyaa US keessaa baafaman fe'ee deemu akka qubsiifamus mootummaan Kolombiyaa tole jedheera. Kolombiyaan dhumarratti yaada US fudhachuu ishee White House yaadni Tiraamp mo'ateera jechuun ifan godhaniiru. Taateen har'aa kun biyya Ameerikaa jedhamtu keessatti addunyaa irratti kan agarsiisedha jechuunis dubbataniiru. Uummanni Filisxeem Gaazaa keessaa baafamuu qabu jechuun Jaarman dubbatteerti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Gaazaa qulqulleessuu dhimma jedhuun Filisxeemonni Joordaanii fi Masrii akka qubsiifaman yaada dhiheessanii turan. Yaada Tiraamp dhiheessan hordofuun deebii jajjabaatu dhagahame. Joordaanii fi Masriin yaadichaa fudhachuu didan miseensi Hamaas tokko ammoo karoora buqqaa'insaa fi biyya biraatti godaanuu hunda ni fashaleessina jechuun dubbateera. Ministeerri dhimma alaa Jaarman amma yaada dhiheessanii kana ni balaaleffannaa jedhaniiru. Dubbi himaan ministeerichaa uummanni Filisxeem Gaazaa keessaa akka hin baanee fi Gaazaan itti fufiinsaan Israa'eliin akka dhaabbataan hin to'atamne yookaan hin koloneeffatamne gamtaan Awurooppaa biyyoonni Arabootaa fi dhaabbanni biyyoota gamtoomanii akka barbaadan Jaarman beeksifteerti. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf isin biraan geenye kan hangammaatti dhaggeeffatanidha waan waliin turtaniif galatooma.